waan irraa fayyadamnee wal fayyaduun rakkoon qabu waan soban ta'in waan dhugaa qabatamaan ta'e deemtanii itti fayyadamtanii ulaaltan akka irra gammaddan abdiin qaba. Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota koo akkam assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu warra amantaa islaamallee taatan baga nagaa waan daqiiqaa 20 keessatti mataa keessan kan isin dhibe kan filaan isin baasuu dide isin fayyadu daqiiqaa 20 keessatti mataan keessan isin ilaafu isin fidee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyya hordofa koomentii irratti yaada keessan dhiyeessaa jechuu barbaade. Kana jechuudha waan isin argisiisaa jiru kun islaala keessaa baasee jira waan keessa qabu hooma tokkoon qabu farda atfaal jedhanii arabni jechuudha. Okay, wanni kun maaliif nu fayyada yoo jettan wanni kun mataallee miidhuu akka kan nama guddaa kanaa miti. Kun farda atfaal jedhama. Nama miidhuu kanaaf itti fayyadamaan isiniin jedha. Hiriyoonitti itti fayyadamanii hooma tokkoon godhu mataa jechuudha. Bareechee mataa isaanii bareechee fi hooma tokkoon godhu kan nama miidhuu kanaa miti isa kaanidha jechuudha. Kanaaf akkamitti itti fayyadamana ani walitti nannaqeen jira. Kanas asitti naqeen jira. Kun kan jalqabaa itti naqamu jechuudha. Asitti naqeera. Okay. Kun kanas naqeera jechuudha. Kana lamaan iyyuu asitti naqeera jechuudha. Walumatti jira. Kanaaf as keessatti galcha jechuudha. Kuwaasin argite waan qaba waan qaba kun kana banuun itti naqee jira jechuudha. Banee itti naqee jechuudha. Kana naqeera maqaa islaamuree asitti naqeera. Kanallee naqee jira jechuudha. Naqee tol maaltu naafee kun kanatu naafee jechuudha. Inni meeqa ture? Firee 5 ture. Kanaafi isa lamaan kana asitti naqeera. Kan naafee kun shaamboodha. Kun kondishinariidha. Haala fayyadama isaa walumaan laalla. Kana daqiiqaa meeqa tursiisnaa? Aga daqiiqaa 2 hanga 5 minute kan jedhu kana laalla jechuudha. 2 hanga 5 tursiisuu dandeenya. Kondishinara kana sana booda shaamboo dhiqanna. Shaamboo yoo hafillee guyyaa biraa dhiqannaani dhumati jechuudha. Baay'ee itti fayyadamnu mataa tasuma miidhu dabalataa yoo barbaaddan kan mataa asirra isiniif jira dubbisuu dandeessanii dubbisni wasiniin galin immoo madaamii teessanitti na dubbisee jechuu ni dandeessanii yookaan immoo turjumii gootanii ilaaluu dandeessanii jechuudha. Waraqaa kanarraa fayyadamtanii sirriitti akka mataa keessanii miinetti gootanii uma tokko mataa waanuma miidhuun qabu mataan miidhu jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf mataa akkaan gogaa ta'e daqiiqaa 20 qofa irra tursiisna. Baay'ee tursiisuu hin qabnu jechuudha. Ijoolleen hedduun waan irra tursiistanis mataa keessan miidhee garuu kan nama guddaa osoo hin ta'in kan mataa warri mataan keessan akka malee jabaa guddaa hin ta'in kan nama xiqqoo ijoollee fayyadamtanii kan nama guddaa osoo fayyadamtan namni mataan keessan baay'ee hadaraa daqiiqaa isaa ilaala haala ajaja isaatiin fayyadama. Mataa nama miidhuu daqiiqaa bicha ittiin guddisinaan isin jedha hangam tura jechuu barbaaddan inni kun ji'a jedha garuu ji'a gadi dhiisaa deema hanga ji'a 3 sirriitti mataa keessan irra turuu danda'an isiniin jedha. Inni biraa daqiiqaa malee isa guddaa warra bitattan warra mataan keessan guddaa jechuudha. Garuu warra mataa ani kanaan dura kan mataa guddaa fayyadamee ture sana boodaaniif beeku waan ta'eef ijoolleen hanga sa'aatii tokko daqiiqaa 40 narra tursiisanii sana booda mataa kiyya akka malee na jala balleesse jechuudha. Kanaaf kan guddaa yoo bittan kan guddaa ta'e kan ijoollee soo fayyadamtan adaraa daqiiqaa laalaa fayyadama dubbisa hordofa akkuma kana hordofina. Inni biraa immoo namoonni asaasiyyaa qabdan maal gootan beektu? Xiqqishuu si fiddanii gurra keessan biratti gurra keessan jalatti mataa irratti xiqqishuu si godhattanii ilaaltan jechuudha. Sana booda xiqqishuu si godhattanii gisee ilaaltan yoo isin gubee fayyadamuu dhiistan jechuudha. Okay? Isin gubee taanaan hasaasiyyaa qabdanii booda rakkoo nama hasaasiyyaa qabuuf hin ta'u waan ta'eef dhiisuu dandeessan.
eegaa akkatti walitti dibdanii booda akkanatti fayyadamanii ijoolleen homaan goone inni namni biraa immoo bifa biraatiin isin fayyadamaa turo garuu irraa herduun gaariin kondiishinarii fi shaamboo qofaan bistanii kaawwala walitti nayitu jechuudha. Xiqqaa fayyadamaa hojjedhaa malee caluma ittanii sa'aatii 1-2 ofirra tursiistanii mataa keessanis hin miidhina akkasitti mataa keessanis hin fayyadu isinis hin fayyadu isiniin jechuu barbaada. Hoo isinitti tole viidiyoon koo sheer laayik godha. Akka itti fayyadamtanii mataan keessan warri walitti qabatee gowwii ta'ee isin cinqu nagaadhaan fayyadamtan mataan keessan homa tokko hin caccabu. Gizee kana dibattanii kaatanii mataan keessan xiqqoo akka isinii filamuu ta'ee jedhe dabalataanis qibaatii dibattan qibaatii fasaashii qibaatii akka bishaanii dibattan rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Qibaatii nama maxxansee hojjettanis warra mataan keessan jajjaba isinii fillaxafa qibaatii bareedaa mataa keessa wajjin deemu kan na fayyade shaamboos ta'e qibaatii kan na fayyade isiniif hin erga. Ana garuu sijjamar shaamboon nan fayyadu shaamboo soqee shaamboo matu deebi'ee foroforiinati ta'e sana booda jechuudha. Shaamboo fi kondiishinarii walirratti fayyadamee biteen ture. Shaamboo fi kondiishinarii gizeen fayyadamu kun hedduu shaamboon foroforiinati ta'eera. Shaamboo kondiishinarii keessattuu fayyadamnaan foroforiinati ta'eera. Foroforiin akkasitti isinitti ta'e ani shaamboo kanan fayyadame. Shaamboo kana barreessaa sarchi godhaa ilaalaa bifa kana madaamii teessanitti argisiisa. Isin xalabdee isinii fiddi. Wallaahi billaahi ani furmaata warra yuutuubis ta'e karaa sooshaal miidiyaa fayyadaman kana sirritti waan foroforiin irraa balleessu jedhu hunda soqee wanni na fayyade shaamboo kana jechuudha. Bifni biraallee jira. Bifa biras bitee ilaalee shaamboon kun foroforiin keessan isin gubee har'uma bittanii dibattanii daqiiqaa meeqayyuu bichaan laalaan daqiiqaa 15 akkas ofirra tursiise akkas fayyadamtanii dubbisa hordofaa hundaafuu daqiiqaa meeqa akka ofirra tursiistan inni hordofni dubbisan laallee hanga daqiiqaa 10 ofirra tursiisen dhiqadhe jechuudha. Sana booda nagaatee tare foroforii mataa keessan kan balleessu waa hunda mataa akka yaa'u godhu akka guddanne godhu foroforiidha. Mataa keessan guddifachuuf mataa keessan fayyaa ta'u argachuuf dirqama shaamboo kana fayyadamuu qabdu jechuudha. Erga shaamboo kana fayyadame alhamdulillah nagaatee tare anillee shaamboo mataan na rakkisee na gubee nama ijoollee takka gaafadhe kana bitadhu naan jedhan. Arabni gin mana arabaatti yeroo hundaan arga faayidaa isaan beeku waan biraan seedii isaa tureeyyoon dhugaa dubbachuuf. Sana booda shaamboo kanan gatu kanuma akkanaas sedelee adeemee bitadha. Wannoo kana gizee keessaa fixeen gatu amma dhumee amma as ga'ee jira. Isiin kun birri 30 riyaala 30 suudiitiin bitamti. Gizeen isin jalaa dhume gizee tokko gizee bitattan 2-3 bitadha jechuudha. Shaamboon kun xiqqaattus faayidaa hedduu qabdi jechuudha. Ani foroforiin hoosisee jennaan shaamboo kanan fayyadama. Waan achirraa hafeen saamunaa baay'ee kondiishinarii fi shaamboon fayyadamu jechuudha. Yeroo hundas shaamboon fayyadamu. Shaamboon akkam fayyadama beektan shaamboo waa lama walitti qabu masalan kondiishinarii shaamboo walitti qabuun fayyadaman gizee fayyadame shaamboo kaanis nan qaba haa ta'u yeroo hedduu shaamboon dhiqachuun baay'isu jechuudha. Mataa kiyya maaliif gogaa waan ta'eef saamunaa torbee tokko shaamboon dhiqadhe torbee tokko saamunaan dhiqadha. Torbee asitti osoo dhiqadhe saamunaan dhiqadha. Saamunaan mataa kiyya jalaan goggogsu jechuudha. Haalli fayyadama kiyya kana fakkaataa adara warri mataa keessan foroforiin isin gubee waan taatan wallaaltanii jettan shaamboo kana bitadhaa itti fayyadamaati. Koomantii jalatti koottanaa barreessaa isiniin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Walaa fayyadamnu dhugarratti hundoofne walaa fayyadamnu isiniin jechuu barbaada.